Nagaanii fararri waaqa isiniif baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota chaanala keenya marti keessanuu nuun nagaa irraa hafaa qabna. Nagaan nu bira jiru isin bira illee jiraatu. Maaf baddee argamaa hin jirtu jechuun keessaniin oolu. Badee jira akka carraa ta'ee xiqqoo rakkoon ta'e na quunnamee ture. Rakkoo na quunnameefis rakkoo akkanaatu na quunname jedhee uumama kiyyatti jechaadha. Abbaa kiyyaa fi haadha kiyya obbola kiyyatti iyyuu rakkoo kiyya himachuun barbaadu. Akka carraa ta'e garuu si'a takka takka baay'ees miidiyaa kanas hordofaa hin jiru. Biiziidha jechuudha. Hojiidhaan kan wal qabatee biizii saban ta'eef iyyuu hojiis maannoo miidiyaas baay'een hordofuu jechaadha. Ta'ee otoo jiru si'a takka takka galee nan ilaala. Rakkoon na quunnameera. Rakkoon na quunnamee maal jechuun keessa hin oolu. Tokko lamaanis agartaniitu natti fakkaata. Dhageessaniitus natti fakkaata. Darbee garuu koomentii irratti wantoota tokko tokko nan argaa. Gaafa koomentii irratti waan tokko tokko argee immoo dubbii dullachi dubbate sana wayii natti fakkaata. Yeroon jedhu bagan kufeesii bagan ka'eesii kan albee kaate natti kaatuu fi kan na kaasuuf natti kaatuun argee jetti dullachi jedhanii mammaakama. Namoonni tokko tokko utuu isiniin galin ay ammarraatti waaqayyo fagalatu namni walchis nu bulchine daares namni daara nu baasis hin jiru. Garuu ganzaba barbaacha maallaqa barbaachaaf ofum bisheessinii akkasin ta'inii kanan godhin namoonni jettan xiqqoo hubannaa isiniif haa ta'uuf dubbatamuu danda'a malee maallaqa na gargaarii namni isin hin jedhe tokko illee hin jiru. Ta'ees yoo dandeesse yoo humni kee danda'e gocha dubbatamu kana jecha dubbatamu kana nama biraa barsiisuudhaan nu gargaaruu dandeessa. Yeroon isin jedhu sheer yoo nu gooteette nama shan hamma teessee koomentii sana teessee barreessitu nama lama nama sadiitti yoo jechoota kana dabarsitee sheerii yoo itti goote hamma ta'e tokko barumsallee namni irraa argata nuufillee gargaarsa jechuudha inni kun. Kanarraan kana fi akkaawuntii kee irraa baasitii birri nu ergi birri nu kenni namni isin jedhe tokkollee waan jiru walitti hin fakkaatu. Kan jiru yoo ta'e qabeenya kan qabnu gurgurannee itti fayyadamna. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessuudha malee akka nargettis hamma dhageettis na gargaaraay nan qumaatadhe nan beela'ee namni jedhee waan jiru walitti hin fakkaatu. Beelofnus dheebonnus nuun mana keenya keessatti akka dandeenyutti akka beennutti jiraannee guyyaa dukkanaa'ee nutti dhufe kana dabarsuu dandeenya. Yoon akka carraa miira dheekkamsaan isiitti dhufete badee dheekkamsaan nutti dhufe maa'inni jettanii kan yaaddan wayis immoo wantoonni tokko tokko kan isitti dhagahamu yoo ta'e nuuf kolchaan isin hin jedha. Maaliif achirratti jecha tokko tokko gaafa ilaalee jedhu natti hin bareenne jechaadha. Kanaaf jecha sa'aatii yoo argadhe immoo deebii kanas deebisuun barbaanne hin dandeenye. Hin barbaaduunis immoo ture garuu bakka xiqqoo xiqqoo natti ulfaatinnaan hayi yoon deebise wayyaa wanta jedhamu. Yaadetanii galatooma isin jedha. Wanta dubbatu yoo qabatte dubbadhu garaa. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenyi nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii. Deebi'ee dhufee jira eegaa yeroo baay'ee jechuudha namoonni tokko tokko jechoota fayyadamtan jechuudha. Ani already waan miidiyaa kana adeemsa miidiyaa ittiin beeka waan ta'eef nan aarsullee nan dinquu jechuudha. Argaa jirtan yoo ta'e warri koomentii akkasii barreessitan zim jedheen bira darbaa ture jechuudha. Deebii ittiin kennu jechuudha. Deebiin kaleessaa sun garuu tarii jechi nama tokkichaa sun namoota baay'eetti faallaa waan ta'a jedhuuf dubbadheera. Egaa har'aa qabee waan akkasii irra deebi'ee hin dubbadhu. Aniyyuu amma Isaayyaasiin sababni inni dubbatee fi maaliif akka maleetti nama hubatu jalqabuma baaf miidiyaa irra baasee jedhee sababa inni natti dheekkameefin anis akka inni dubbatu yookas immoo waan sitti dhaga'ame aatis amma hubannoo keetii dubbadhuuf rakkoon qabu. Aan namaaf barumsa haa ta'u jedhee akkasumas immoo yuutuuba haa bitatan jedhee malee faallaa biraatiin natti dubbatan jedhee yaadee miti jedheeni. Kanaaf walumaa galatti immoo isin faallaa biraatiin kan dubbataa jirtanii walumaa galatti jecha kana yeroo isa dhumaati jechuudha. Kuni kana booda deebi'ee waan akkasii kana san isin jedhu garuu tokko keessaniin immootu balbala keessan gaafa ga'ee dhuftanii nama tokko asirratti bo'u gaafan argi'ani jechuudha.
dhugaa rabbii harka rukutaan gaafa san maaliif jennaani hammam akka inni nama miidhu hammam akka inni hin jedhu in argitan siniyyuu jechuudha namni maraatee intiris immoo irraa hafeetii miti gizee tokko tokko jechuudha garuu gaafa rakkoon sinitti dhufu immoo rakkoon himatee sinitti hin dhufu rakkoo yeroo sinin jedhu waan kun naqun nama jedhee jireenya koo keessatti yaadee hin beeku immoo nama shawwadamees miti amma kanarra ga'utti jechuudha gizee tokko tokko garuu hojiin seexanaa way isin barsiisuuf way jireenya keessan bareechuuf way dhuma keessa waa tokko jirami akka namoota baay'ee fakkeenya taatanii isin barsiisuuf waan akkasii sin mudachuu danda'a nu mudateera waa baay'ee isin irraa barataa jira jechuudha kanuma walumaa galatti immootu yeroo baay'ee dhugaa waaqaan jettu ati musliimamu waa'ee amantaa kanaan garuu irra caalatti waa'ee amantaatiin abadan akkanatti dhuftan hin barbaadu maaliif musliimnis waaquma amana eenyumtuyyuu maali musliim nama fakkeenyaaf ati musliimamu kan jettu suni musliimni waaqa ingala namanu waaqatti namanu maqaa waaqa yaamu amma kadhatutti amma sagadutti akka amantaa isaatti ko innis rabbumaaf jilbiifata be kuni karaa amantaatiin immoo tasuma natti hin dhufina tasuma waan akkasanii jireenya koo keessatti hin jaaladhu jechuudha guyyaa tokko keessaa tokkos ani waan gizeen amantaa namaa qeequ miidiyaa kanatti na agartanii sin beektan nama amantaa namaa qeequs immoo hin jaaladhu sin himeera abbaan akka itti amanetti cubbamaas ta'u gaarii akka hojii isaatiitti rabbirra argata sababa ta'eef jechuudha. Kanaafuu kana fakkaatan isin jedha yeroo isa dhumaatiif waa'ee kana lammata irra deebi'ee dubbachuun barbaadu. Kana booda akkuma nama kamiitittuu immoo yeroo kam keessatti immoo jechuudha ani hojii koo sababa isin jettaniif sababa isin jechoota gadi bu'aa dubbattaniif arguuf jirtan waaqayyo haa jedhu amma jedhetti ammas immoo rabbiin iyyuu kan dhaabe isaatii kanaan na eege maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u borummoo arguuf jirtanii maaliif hojiin rabbii guddaadha seenaan hin jijjiirama inni agartan guyyaa tokko jechuudha. Garuu immoo maaliif wanti miidiyaa kanarra gizee tokko ba'ee fi jira miti wanti waraqata irratti barreessan tokko hin badu. Yeroo kamittuu jechuudha deebitanii yaadattu jechuudha. Kanaaf anis akka seenatitti viidiyoon haga ammaa hojjetaa ture keessaa boru jireenya koo keessatti eessa akka miidhamee bira darbee kaleessa miidhamni koo maal ture ani hoo eessa ka'een dhufee as ga'e waan jedhu nama sirriitti irratti cimee hojjetu rabbiin haa taasisu arguuf jirra hunduma keessaniifiyyuu yaada keessaniifis waa hundumaafuu galatoomaa isin jedha lammata garuu har'aa qabee waa'ee kana irra deebi'ee dubbachuu gaafis keessanis warri na gaafattan xumura sa'aatii asumarratti isiniif xumuree jira kana boodaanii normaaliin jira sa'aatii kanatti fayyaa koos waanumaafiyyu keessi koo amma normaalitti na deebi'aa jira waan hundumtiyyuu jechuudha isinikoo gizee tokko tokko sababa kanaaf natti dhufee laata jedhaatii of madaalaa wanti isinitti dhufe sun jechuudha. Tokkoffaa anamma waa'ee amma nama birrii hamma kana miti nama birrii 4 osoo akka qofaatee jechuudha hin beeku dhugaan isin jedha baay'een cinqamaa baay'ee wanti tokkoyyuu narraa fagaachuu hin danda'u jechuudha. Waan xiqqoo balleessee jechuudha. Garuu sa'aatii kanatti immoo ani amma isinii akka kanatti dhiphattanii jechoota tirfee jechoota adda addaa fayyadamtan kana keessi koo nagaa qaba waaqaaf galanne haa ta'u. Kana fakkaatan isin jedha nagaan naaf turaa galatoomaa warri yaada gaarii amma wanatitti kadhannaadhaanis ta'ee yaadawwan adda addaatiin na deeggaraa jirtan baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Waaqayyo nama seenaa nu haa taasisu waaqayyo nama boruu nu haa taasisu. Eessa akka kaane eessa akka jirru walumaan laalu jira namni lubbuun jiru waa baay'ee arguuf jira. Maamila jedhamee miidiyaa jedhamee asirratti ba'ame immoo jireenya keessan guutuudha gaafa miidiyaa kana jalqabdan kan asirratti baasanii wanti isin dhoksitan isin jiru jireenya keessan irraa waan tokko tokko nama barsiisuuf dhufta waan ta'eef kanaaf ammas saanaan fuulduratti waa baay'ee tana qofa miti kan kana caaluyyuu dabarsee nama namaaf fakkeenya ta'eetu iddoo guddaa ga'u rabbiin haa taasisu galatoomaan isin jedha isinitti tolee jennaan laayik sheerii godha koomentis akka isinitti fakkeessatti barreessaan dhimma ittiin qabu. Osoon fedha qabaadhe koomentiin hin cufu garuu maaliif ammuma jechi faallaan jiru jechi gaariin jira waan ta'eef san keessa immoo waa baay'ee barattan jireenya keessan keessatti jechuudha waa hedduu isin barsiisti jechuudha. Kanaaf kana fakkaata walumaa galatti galatoomaan isin jedha waluma deebiin isin barreessitan hunda isaan isin deebisee yaada akkasumas immoo jireenya koo keessatti dhaamsa ishee dhumaa karaa amantaatiin natti hin dhufina. Amantaa namaas qeequun barbaadu. Kan koos akka tuqxan hin barbaadu waa amantaa irratti jireenya koo irra kaasee dubbachuu hin barbaadu. Bakka kana qofan isin dhaama galatoomaan isin jedha kana booda boru nama akkamiitiin akka miidiyaa kana irra dhufu maal fakkaatee akka dhufu na arguuf jirtanii kuni guyyaa isa dhumaati. Guyyaa isa dhumaa jechuudha. Kana booda ana miidiyaa kana irra ba'ee tooniyyuu rakkoo akkasiin na mudate irraa baradhaa jedhee isiniif qoodu dhimma ittiin qabu. Maaliif
argeera waan ta'eef namni akkamitti akka hubattan sini gaafa waan tokko waan namni irraa miidhamee toon ani miidhame namni biraa maa miidhama jedhee gaafa gara keessan dhufe garagarchoo hubattan sin mataa miilatti gad deebistaniiti miila immoo mataa baastanii hubattu jechuudha. Sun ilaalcha keessanii dhimma keessanii nuun galchuu jechuudha. Waaqayyo garuu maal jedha beektanii miidhamteerta yoo ta'e miidhama keessana xalaanni keeyyuu akka hin miidhamne dabarsiite waan irraa hubatte sana barsiisii jedha. Isinitti meera isiniifis dhaameera. Barachuun kan keessan dhiisuun kan keessan namni dhallatu jechuudha sun dhimma keessan. Warri irraa barattan itti fayyadamtanii jirtan ammas of eegaa. Yeroon kun yeroo badaa yeroon kun yeroo ilmi namaa karaa rabbiin dagatee karaa seexanaa qofa hordofaa jiru waan ta'eef ani qaaman bakka sana jiru dhufee nan argatu hin jedhina. Manfasiin isaan ofirraa qaban qilleensi isaan ofirraa qaban lafa isin jirtanitti gogsee isin dhaaba. Sa'aatii sanatti waan isin gootan hin beektan. Dalaguu keessan malee maal akka dalagdan hin beektan. Takka turanii gaafa namummaan keessan ammoo rabbi isin bira jiruuf si yaadatu gaafa qaamni keessan of beeku waan goota san beektu jechuudha. Kanaafuu kanan isiniin jedhaa deebi'ee amma dhufutti viidiyoo biraatiin waan isiniin jedhaa waa'ee kana asuma irratti xumureera boru nama akkamii kan ta'e arguuf jirtanii kuni guyyaa isa dhumaatiin isiniin jedhaa nagaan naaf turaadha. Isaayyaasii ani hojii irra hin qabee dhaabaa jira amma inni nama adaarii galuuf sa'aa jiru turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya deebiin kuni hunda namoota miidiyaa irra jiran hunda ilaallata miti. Xiqqoo namoonni yaadni isaanii gadi bu'aa ta'ee fi akka malee nama hubataniif garuu deebii quubsaa ta'a jenneeti kan yaadnu. Galatoomaa isiniin jennaa sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan namoota biraan nuuf ga'aa. Gargaarsi nuun isinirraa barbaadnu bakka sheer akka nuuf gootan bichaadha. Waan bira tokkoyyuu isinirraa hin barbaadnu. Waaqayyo fagalatu harki keenya nagaa iji keenya nagaa hojjetannee nama buluu dandeenyudha. Hamma dandeessanitti garuu sheer laayik gochuun nu jajjabeessaayi. Jajjabina nuun isinirraa barbaadnu isa kanaadha. Ciao.